YouTube irraa mallaqa hagamtu argama. YouTube irraa mallaqni argamu meeqa argattanii si warri YouTube hojjettanii akkasuma ammallee YouTube karaa kamiin mallaqa namaa kafala. Mallaqa kafalu kana eessaa fidee namaa kafala. YouTube mallaqa san maal waan ati taateef si kafala kan jedhu namoonni hedduun ni gaafattu, namoonni hedduun baruu ni feetan jedheeti yaada. Waa'ee kana irratti haga tokko isiniifin qooda. Akkasuma ka warri haga namni argatu baruu feetanillee isiniifin hima. Ani Abduu mobile app irraa warroonni jalqabaa dhuftan maatii kiyyataa hordoftoonni kiyya immoo irra deebiidhaan baga gara chaanala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Waa'ee YouTube kana irratti namoonni hedduun YouTube irraa mallaqni meeqatu argama, akkamitti argama, YouTube ammoo mallaqa san maaliif si kafala, eessaa fuudhee kafala, moo kan ulaallu kana nurraa mureeti telefoona keenya keessaa mureeti isinii kafala waan jedhamu namoonni asirratti informationa garagaraa garan taanetti faa warri fudhatanillee ni jiru jechuudha. YouTube ni fakkeenyaa fi bilaashitti jechuudha kan inni namaa kafalu beeksisa YouTube irratti dhufusan jechuudha. Beeksisa san irraa warra beeksisa sanittu namaaf kafalaa jechuudha. Fakkeenyaa fi YouTube ni parsantii 45 harka 45 ofii fudhateeti harka 55 jechuudha kan inni gartee nama YouTube irra hojjetuuf kan inni kafalu jechuudha. Warri gartee beeksisa kanaati kan inni kafalee warra beeksisa kanaati jechuudha. Warri beeksisa kuni karaa Google AdSense jedhamu jechuudha. Karaa saniini karaan isaan gartee ittiin waan kana beeksisa kana ittiin qoodatan jechuudha. Warri YouTube ammoo haaluma saniin akka amma isiniin jedhe kana parsantii 45 harka 45 ofii fudhataniiti harka 55 ammoo warra hojjeteef kafalanii jechuudha. Addaan qoodachuu jechuudha. Kanaafuu amma kanaaf kafalee maalinni hojii kiyya jechuudha. Si ilaalutti jirtullee miti namoonni hedduun yookiin waan sirraa muramu wantoota akeeka akkasii garagaraa fa'aatti nama fudhatu jira namoonni keenya isiniin jechuu barbaadeeti. Kanaafuu kan si kafalu Google jechuudha. Google ka kafalu ammoo abbaa kaampaanii sanirraa fuudhee waan viidiyoo kiyyarratti beeksifateef jechuudha. Beeksisa sanirratti parsantii haga inni kafalu irraa jechuudha. Kan YouTube fudhateeti kan ammoo nama gartee viidiyoo kana gadhiisee fi kafalaa jechuudha. Kanaafuu haala akkasii sanitti fudhaa isiniin jechuu barbaadeeti. Akeeka fokkata ammoo nama keenyarraa deemu fakkeenyaaf nama keenya ka YouTube irra hin jirre karaayyuu jechuudha. Nama keenyaaf nama 5-6 nama 100 YouTube irra hin jirre kanayyuu YouTubera YouTube fecha lallabaa yookiin ammoo YouTube fecha akkas tahaa jedhanii wantoota garagaraatu deemaa jira. Yaa jara keenya YouTube fakkeenyaaf sanamuma afaan Amaaraatiif afaan Oromooti YouTube kanarraa dubbatu tarii isinitti fakkaate natti fakkaata. YouTube irra bar hin jiru namni keenya hatta yoo akkasitti furanne kan warra Amaaraatu hin jiru. Amma fakkeenya tokkoon isinii hima warra addunyaarraa hedduminaan addunyaarraa hedduudha. Fakkeenyaaf amma warri akka Hindiidha, warri akka Chaayinaadha akkaatuma heddumina isaanii kanaan YouTube kanarra jiranii jechuudha. Inumaa heddumina isaanii caala dabranii jiran akkamitti akka nama keenyaati miti wantoota garagaraa baratanii jiran waan ta'eef akkaataa barumsa isaanii saniin jechuudha. Guutuutti YouTube irratti gadi bahanii jiranii jechuudha. Akkasumatti miiliyoonara biiliyoonaratu biraa jechuudha. Ammallee mee fakkeenya tokkoon isinii hima. Fakkeenyaaf amma YouTube bara 2020 jechuudha haga tokkoon keessaa isinii tuqa jechuudha akka waa irraa barattaniif akka addunyaatitti YouTube irraa mallaqa guddaa kan argate eenyu fakkeenyaaf bara 2020 kana keessa jechuudha mallaqa guddaan argame hagami isa jedhuudhaa fi tokkoffaa kan YouTube irraa mallaqa guddaa argate meeqa argatanii beektu miiliyoona 29.5 jechuudha. Doolaara miiliyoona 29.5 mallaqa Itoophiyaatti biiliyoona meeqarratti ilmaamuun isin hin dhibu jechuudha. Garuu amma sharafa garasii jijjiireeti hin laalle jechuudha. Doolaara miiliyoona 29.5 kan argate jechuudha. Miiliyoona doolaara jechuudha. Nama meeqatu isa laale ammoo biiliyoona 12.2 jechuudha. Laalcha akkana kan agartaniire. Kanaafuu mallaqa gurguddaa taajiroota gurguddaatu jira jechuudha YouTube irraa. Isin amma namuma gartee doolaara 100 YouTube kanarraa fudhanna tulaaltanii YouTube akkas godhata maaliif akkas godha jettanii hamilee cabsuu hin yaalina. Anas haa ta'u nama biraallee haa ta'u jechuudha. YouTuberoota jajjabeessaa nama haaraa gara YouTube dhufuu barbaadu as fidaa nama gartee beekumsa garagaraa qabutu jira namni keenya ka beekumsa guddaa qabutu jira kan gabbahee dubbatuun itti ulfaate namni gariin beekumsa ni qabaa dubbatuu hin danda'u namni gariin beekumsa ni qabaa gabbahee dubbatuu hin barbaadu kana moo biraatiin biizii ta'e ka hojiin biizii ta'e homaa rakkoon qabu garuu warra beekumsa qabu ka cal jedhee taa'uu jirutu jira jechuudha kan dubbachuu sodaate kan ammoo dubbachuun ittiin mijoone kan dubbachuun beeku jechuudha. Lammaffaan ammoo meeqa argatanii beektu miiliyoona 24 argatee jechuudha. Lammaffaan isaa kan YouTube barana toppii warra inni qopheesse jechuudha. Miiliyoona 24 argatee jechuudha. Nama meeqatu isa laale nama biiliyoona 3tu isa laale jechuudha.
subscribe meeqa qaba miliyoona 47.8 qabaa jechuudha kan sadaffaallee isiniif hin qooda meeqa argate kan sadaffaa miliyoona 23 argatee jechuudha miliyoona 23 wannan isinii himutti jiru kun beeki doolaara mallaqa Itoophiyaan sayin doolaara miliyoona 23 argatee jechuudha kan sadaffaadha namni salaale meeqa biliyoona 2.27 jechuudha waggaa takkatti beeki kan inni argate kan isin himutti jiru kana keessa ammallee badhaasota garagaraatti as jala jira jechuudha afraffaan hoo meeqa argate miliyoona 20 argatee jechuudha nama meeqatu salaale biliyoona 1.9 laalamee jechuudha biliyoona beeki kalaalame kun jechuudha kanaafuu subscribe isaa meeqa 41.8 jechuudha afraffaan shanaffaan ammoo meeqa argate miliyoona 19.5 jechuudha nama meeqatu salale biliyoona 3 takka akkasuma malee subscribe isaa miliyoona 27.8 jechuudha kanneen taajiroota akka addunyaatti tooppii warra argateedha jechuudha tokko haga shaniiti kana amma isin hime kun jechuudha kanaafu YouTube hojii businessaatis hojii barumsaati YouTube kun maalinni mana barumsaa uskuula jechuun ni danda'ama kolleejiidha waan barbaadde waan barumsaa teknooloojiidha haa ta'u niwusii haa ta'u wanta hundi YouTube irratti argamaa jechuudha yeroo har'aan tanaa kuusaalee waan hundaati jechuun ni danda'ama YouTube kuusaalee viidiyoo barumsaa kolleejii barumsaati jechuudha kanaafuu YouTuberoota hamilee cabsoo osoo hin taane nama beekumsa qabu waan beeku waan fedhe haa ta'u jechuudha dandeettii qabu YouTube irratti as bahee akka hojjetuu fi bira dhaabbadhaan isiniin jira yeroo kana isiniin jedhu dhugaadha nuti illee akkanatti biliyoona laalamuu haa baannu mee akkaatuma heddumina keenyaa kanaan fakkeenyaaf amma namni Oromoodha jechuudha miliyoona 60 jedhama achirraa iskaati achi ol isin taa Oromoon yeroo hundaa beeki miliyoona 50 60 gimmiti ma waggaa dheeraadha kan akkana jedhamu eegale miliyoona 40 50 60 suutaan deemutti jira haa ta'uuti mee akka heddumina Oromoo kanaan jechuudha namnummaan interneeta fayyadamu namni YouTube kana fayyadamu jechuudha haa ta'uuti namni kenna hedduminaan Facebook irra fayyadama kan gara YouTube kanarratti as dhufee YouTube irra jiru iyyuu osoo miliyoonuma 4-5 ta'e mee diqqeessina jechuudha miliyoonuma 4-5 diaspora ammaan biyya Arabaa biyya Ameerikaa biyya Awurooppaa Kanada Australia jiru jechuudha warroonnummaan akka gaariitti interneeta argatanii akkasuma YouTube irra dhufuu danda'an jechuudha namnummaan akkanaa kun yoo laale YouTuber Oromoo tokkoo fi laalchi guddaan argame akkasuma ammallee hirmaannaan namni Oromoo gara YouTube'itti qabu guddataa deemaa jechuudha wanni kun wal qabata amma fakkeenyaaf tari'ati Abduun mallaqa isaa yookiin mallaqa YouTube irraa argatuu fi lallabaa jechuun malta namni Oromoo YouTube irratti hagamtu laalamaa ana bira dabre Abduu bira dabreeti Oromoon hagamtu YouTube irra jira hagamtu laalamaadhaan madaalamaa jechuudha nama afaan Oromoo dubbatu kallaalu eenyuun nama afaan Oromoo dubbatu Oromoodha jechuudha kanaafuu gahee guddina gara miidiyaatiin baay'ee tokko murteessaadha isin jechuu barbaadeeti nama gartee gara YouTube dhufe tokko dislike osoo hin taane komantiidhaan nama san sirreessaatii diriirsaadii akkasuma ammallee namni ogummaa garagaraa qabdanis gabbahaatii YouTube irratti hojjedha hedduudha namni beekumsa qabu kan gabbahee miidiyaa irratti dubbachuu hin feene kan ammoo tarii yookiin itti mijaa'in yookiin ammoo kan biyya jiru faa hedduudha kan haalli mijaa'iniif haalli niitoorkii haa ta'u haalli adda jechuudha kan biyya keessa jiru kan mijoonneef kanaafuu YouTubera Oromoo jajjabeessaa akkaataa hojii keetiitiin yeroo kana isin jedhu beeki YouTube akkuma reefu isin jedhe laalcha waliin YouTube kana maa kafalu caal jedhe osoo hin taane laalinsa waliin fakkeenyaaf kareefu isin hime miliyoona 29.5 doolaara kan argate jechuudha nama meeqatu isa laale nama biliyoona 12.2 jechuudha tilmaami kan biliyoona kunniin beeyite warra masiimu kunniin warra afaan ingiliishiin addunyaan guutuun isaan laaltu warra kana kunniin warra fiilmii ijoollee heddumina warra fiilmii kaartoona ijoollee kana hojjetudha jechuudha duba haala akkanaa kana keessatti nuti biliyoona hin laalamnaa miti hawwii akkasiillee hin qabnu mee biliyoona miti arreefu diqqeessa isin himee jira namni keenya miliyoona 60 jedhamu keessaa miliyoonummaan 6 yoo gara YouTube jiraate nama Oromoo jajjabeessee gara biraa goruu dhabe fakkeenyaaf amma artistoonni Oromoo ciccimoon tokko ni ba'an waan isin ajaa'ibsu torbaan takka keessatti nama 100 takka tulaalaaf nama 50-60 tulaalaaf jechuudha hogguu kaara jara habashootaa biraachi dhayte nama gartee miliyoona tulaalaaf hatta kan Tigiree biraa dhayte Tigiree miliyoona 5 jedhamaami nama miliyoona tulaalaaf jechuudha duuba nutis hamilee wal cabsuu fi Oromoon akkasii jennee wal tuffachuu miti jechuudha meekee kana jabeessi gahee Oromummaadha qabsoon asumarraa eegala fakkeenyaaf miidiyaa irratti jechuudha kan Oromoodha kan nama afaan keetiin dabarsu kana tuffattee bira dabarte kan afaan biraa dhayte
afaan biraa guddiftaa jechuudha. Kan afaan biraa sana immoo namni biraa dhufee kee kana hin laalu jechuudha. Kee asumaan qancaree hafe atilleen kan nama guddisuu jirta kee ammoo asumaan qancaree hafee jira. Wallisaan tokko fakkeenyaaf yeroo YouTube irra gadhiisu Oromoof jedhee gadhiisa. Ati ammoo ganda kaan jirtaa jechuudha. Oromoon waan bareeda baasuun beektu, Oromoon waan nama harkisuu baasuun beektu, ati ammoo ganda nama harkisuu beeku dhayxee jirtaa jechuudha. Gandi sun ammoo gara kee kana hin dhufu jechuudha. Atis maali duuba qabsoon kee ormaa waliin ormi kasaa jabeeffatu jira ati ammoo kee miilaan irra dhaabbatteeti kan ormaa jabeessu jirtaa jechuudha. Haala kanaanii YouTube mallaqa akkaataa hojii keetii mallaqa bareeda namaa kafalaa jechuudha. Inni tokko mallaqa YouTube kun karaa kamiin nama bira gahaadha hedduun keessan kan gaafatan jechuudha. Mallayni YouTube gaafni kafalamuu eegalu AdSense waan jedhamu kana banattaniiti jechuudha. Sa yeroo biraa barumsa waa'ee AdSense akkamitti akka banamu sin agarsiisa. YouTube ni ardhuma eegalanii YouTube karaa kamiin mallaqa inni nana dalage beekaa maal miti akkasii miti YouTube ni gaaf amma hojjattee gaafa gartee YouTube ni kee subscribe kee kuma ol dabre watch time sa'a kuma afurii ol yoo namni silaale akka ati AdSense banattee accounti kee ol qixxeeffattu email kee kanuma YouTube ittiin bante san irratti siif ergamaa jechuudha. Wanni dho'isaadhaan dhufee ati goda barbaaddu hin jiru jechuudha. Duba achi irratti karaa accountiitiin si dhufaa jechuudha. Accountii baankii daftara mana baankii jechuudha. Biyya feete iyyuu jiraadhu bakka feete illee yoo jiraatte accountii mana baankii irratti siif ergamaa jechuudha. Duraan ammoo akkanumatti akka namni mallaqa walii ergutti illee siif ergama ture. Amma ammoo bara 2020 takka kana booda ammoo accountii irratti ergamaa jechuudha. Mallayni YouTube karaa saniin isin bira gahaa inni nu gaafa sanii accountii akka ati guutu si gaafataa jechuudha. Gaafa hojii gara bizinesaatti viidiyoo keessa ilaalanii qulqulluu ta'uu baranii akka isaanii waliin hojjetuu dandeettu qulqulleessanii waan kee ta'uu baranii booda jechuudha. Seera isaanii irraa qulqullaa'ee booda accountii akka banattu si gaafatanii jechuudha. Karaa saniin accountii keetii irratti siif ergamaa jechuudha. Baatiidhaan wanni ati hojjette doolaara 100 ta'e 200 ta'e 300 ta'e akkaataa hojii keetiitiin jechuudha. Kanaafuu yeroo biraa bal'inaanii akkamitti gartee karaa YouTube kana akka seenuu dandeessanii fi namoota haaraa gargaaruudhaa fi akkaataa haala mijeessuutti jira karaa isin gargaaruun keessattuu shamarranii fi ijoollee biyya keessa jiranii akkaala akkasiisan karoora qaba san gaafa achi geenneen isinii ibsa jechuudha. Kanaafuu karaa YouTube'ini mallayni argamu bareedaadha. Isinii miti kan kafalu isin laaltanis isin firii barumsa firii argataa jirtan. Fakkeenyaaf nam tokko YouTube asirratti waa barsiise yookiin ammoo teekinooloojii wayii yoo dabarse isin firii wanta gosoon kafalin laalaa jirtan. Inni ammoo kan argate eenyurraayi abbaa gartee kaampaanii achirratti beeksifatee kan taajiroota achirra beeksifatee abbaa meeshaa saniiti jechuudha kan isaa kafale. YouTube illee miti beeki kan isaa kafale abbaa meeshaa saniiti jechuudha. Kanaafuu kaampaanii Google ka kafalu isinii miti isin firii argataa jirtan jechuudha barumsa. Kanaafuu haala akkasiisaniin wal haa jajjabeessinu YouTubera Oromoo hamileen cabsinaa jabeessaa warra arrabaa itti fayyadamutu jira warra YouTube irraa beese mallaqa guuratu warra YouTube irraa mallaqa funaannatu warra akkasitti hamilee nama cabsu faadhatu jira jechuudha. Kanaafuu hamilee itti wal cabsu osoo hin taane waan faayidaa qabu YouTube kanarratti akka guddatuuf nama keessan jajjabeessaa nama afaan keessaniin gadi dhufe jajjabeessaa laalaa fi subscribe godhaa fi jajjabeessaa viidiyoo jalaa gabbuuftanii Facebook irratti hin fiiginaan isinin jira. Ani Abduu Mobile App irraa hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagayaan naa tura.